So this, brother, is in short the concept of Almighty God. As far as the second part of the question is concerned, that why does it contradict with the concept of God in other religions? Gaafin kee kan lammataa hiikaan islaamummaan rabbiif kenne maaliif hiikaa amantii biraa faallessa jira? Gaafii kanarratti ati hubannoo dogongoraa tokko qabda. Hiikaan rabbi yookiin Allah amantii hunda keessatti wal faallessa jedhe. Kun hubannoo dogongoraati. Akkaataa namoonni amantii isaaniitti geggeeffatantu wal faallesse yoo jette walii galla. Garuu hiikaan kitaabban amantii keessatti barreeffame waliin faallessu. Akka carraa ta'e hordoftoonni amantiiwwan biroo hedduun isaanii kiristaanummaa ta'e, hinduuzimii ta'e, amantiiwwan birootis kitaabban amantii isaanii seeraan hin dubbisan. Akkaataa namoonni muslima hin ta'in amantii isaaniitti geggeeffatan yoo ilaallu dhuguma walitti bu'a jenna. Haa ta'u malee gara kitaabban amantii deebitee amantiin sun waa'ee rabbii maal akka jedhu hubachuu barbaadde karaan irra gaariin ati hordofuu qabdu kitaabni amantii sanii waa'ee gooftaa amantii sanii maal akka jedhu hubachuu qabda. Waa'ee gooftaa hubachuudhaaf waan hordoftoonni amantii sanii godhan ilaaltee hin murteessin. Waan kitaabni jedhu irratti xiyyeeffadhu. Fakkeenyaaf hubannoo gooftaa amantiin si qabu beekuu yoo barbaadde maddi gaariin siif jiru Guruu Giraant Saahibii fi Addi Giraant dubbisuudha. Kitaaba Guruu Giraant Saahib mujallada jalqabaa boqonnaa jalqabaa lakkoofsi jalqabaa Jaapuujii jedhamuudhaan beekama. Wanti kitaabni sun jedhu gooftaan tokko inni dhugaa jedhamee waamama, inni zalaalam jiraataadha jedhamee waamama, inni jiraataadha, inni gara laafaadha, inni sodaa fi waa barbaadu irraa bilisa jedha. Sikizimni beeyta taanaan Sikizim gooftaa tokkotti amana. Sanama gabbarutti hin amanu. Waan awtaar waadaa jedhamuttis hin amanu. Gooftaan mul'atu Oomkaaraa jedhamuudhaan beekama. Kan hin mul'anne ammoo Oomkaaraa jedhama. Kitaabban Sikizim yoo dubbiste sifa hedduu gooftaaf kennan ni argatte. Kitaaba Sikizim yoo dubbistu gooftaan Sattanaamaa jedhamee waamamee jira. Qulqulluu jechuudha. Kartaar jedhamee ni waamama. Uumaa jechuudha. Rahiim jedhamee waamamee jira. Gara laafaa jechuudha. Kariim jedhamee ni waamama. Arjaa jechuudha. Waahee guruu jedhamee ni waamama. Gooftaa dhugaa tokkicha jechuudha. Kanaafuu gara kitaabban amantiitti yoo deebitu hubannoon amantii Islaamaa fi Sikh waa'ee Rabbii irratti qaban wal fakkaataa akka ta'e hubatta. Hanuma wal fakkaatuun gara Hinduuzimiitis yoo deemte akka Hinduuttis gara kitaabban Hinduu yoo deebite ifaan ifatti ibsamee jira. Upanishaad keessatti Chaandogyaa Upanishaad boqonnaa jahaffaa kutaa lammaffaa lakkoofsa tokko irratti ikkam ibideetiyam rabbi tokkicha lammaffaan qabu jedha. Shivitaash Vataraa Upanishaad boqonnaa jahaffaa lakkoofsa sagal irratti Naachesh Kasej jaanitaani chaanibaa gooftaa saniif maatiin hin taane inni waan isaa olii hin qabu inni gooftaan qabu jedhamee ibsamee jira. Shivitaash Vataraa boqonnaa afur lakkoofsa 19 irratti akkasumas Yaajurveed boqonnaa 32 lakkoofsa 3 irratti Naatarsiyaa Paatrimaa Astii gooftaa saniif paatrimaan hin jiru jedhamee ibsamee jira. Paatrimaa jechuun akka Saaniskiriit yookiin kitaabban amantii Hinduutti fakkii, boca, suuraa harkaan kaafame, sanama, siidaa, soodduu jechuudha. Naatarsiyaa Paatrimaastii gooftaa saniif fakkiin hin jiru, suuraan harkaan kaafame hin jiru, wanti harkaan bocame hin jiru, siidaan hin jiru, soodduun hin jiru, sanamni hin jiru. Garuu akka carraa ta'e warroonni amantii Hinduu hordofan yeroo sanama gabbaran argita. Eenyutu qeeqamu qaba? An dubbii tana Veedaa irraa sitti himutti jira. Veedaan kitaabban amantii Hinduu keessaa isa aangoo irra olaanaa qabudha. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana warra Hinduu kan sanama gabbaran arguun baramaa ta'ee jira. Maaliif? Sababni isaa hayyoonni Hinduudhaa laali obboleessota Hakiir namoonni amantii kana sirriitti waan hin hubanneef yeroo sagadan xiyyeeffannaa akka qabaataniif jecha sanama nu barbaachise jedhu. Garuu yeroo sodaan nuti gooftaa keenyaaf qabnu sadarkaa guddaa irra ga'e sanama nu barbaachisu jedhu. Kanaaf anis hayyoota Hinduudhaa nuti muslimtoonni sodaan rabbiif qabnu sadarkaa guddaa irra ga'ee jira jedhee itti hima. Barsiisni bu'uuraa Hinduu fi Veedaadhaa isa kana. Haa ta'u malee gareewwan Hinduu keessaa tokko tokko kan akka Ariyaa Samaaj ni jiru. Gareen kun sanama gabbaruu guutumaan guutitti dhoorka. Hanuma wal fakkaatuun yeroo gara kiristaanummaas dhayxee kitaaba isaanii dubbistu kitaabban isaaniitti sanama gabbaruu ni balaaleffatu. Haa ta'u malee warri kaatolikaa yeroo gooftaaf fakkii kaasan ni argita. Akkasumas Yesuus Kiristoos nageenyi Rabbii isarra haa jiraatu gooftaadha jedhan. Yeroo kitaaba amantii kiristaanaa dubbistu wanti Yesuus barsiise kan macaafa keessa jiruu fi kan islaamummaa keessaa wal fakkaataadha. Haa ta'u malee warri kiristaanaa hedduun isaanii Yesuus Kiristoos aangoo rabbummaa qaba jedhanii dubbatu. Dhugaan jirtu garuu yeroo gara kitaabban amantii kiristaanaa deebitanii dubbistan bakkuma tokkotti jecha nama hin mamsiisneen bakki Yesuus Kiristoos arraba isaatiin ani rabbii keessanii ana gabbaraa jedheen jiru. Namni kiristaanaa tokko macaafa keessaa jecha nama hin mamsiisne tokkoon
jecha shakkiin qabne tokko macaafa guutuu keessa bakka Yesuus Kiristoos alayhi salaam arraba isaatiin ani rabbii keessan ana gabbaraa jedhe yoo natti mul'ise an arraan tana kiristaanummaa fudhachuudhaaf qophiidha. dhugaan jirti yoo macaafa dubbiste ifaan ifatti lafa kaa'amee jira. wangeela Yohaannis boqonnaa 4:28 irratti Yesuus Kiristoos alayhi salaam abbaan kiyyaa na caala jedhe. wangeela Yohaannis boqonnaa 10:29 irratti abbaan kiyya hunda caala. wangeela Maatiyus boqonnaa 10:28 irratti hafuura rabbiitiin shayxaana baas. wangeela Luqaas boqonnaa 11:20 irratti anquba waaqayyootiin shayxaana baas. wangeela Yohaannis boqonnaa 5:30 irratti an ofii kiyyaa waan takkallee dalaguu hin danda'u waan dhagaheen murteessa murteen tiyyasta haqaat an fedhinnaa kiyyan barbaadu fedhinnaa abbaa kiyyaate malee jedhe. namni fedhinnaati yoo hin taane fedhinnaa rabbii ol aanee qofa barbaada jedhe muslima. kanaafuu Yesuus Kiristoos alayhi salaam muslima. inni an rabbii ofiin hin jenne kitaaba hojii ergamtoota boqonnaa 2:22 irratti isin yaa warra Israa'el dubbii kana dhagayaa waaqayyo harka Yesuus nama Naazreet kanaan hojii aangoo isaa dinqiidhaa fi milikkita garagaraa kan isin beektan isin jidduutti hojjechuu isaatiin fudhatamaa isa godhe. waaqayyo harka Yesuus nama Naazreet kanaan hojii aangoo isaa dinqiidhaa fi milikkita garagaraa kan isin beektan isin jidduutti hojjechuu isaatiin fudhatamaa isa godhe. kanaafuu macaafa yoo dubbistu Yahudaanis taate Kiristaan akka kitaaba isaaniitti gooftaa tokkotti aman. inni fakkiin qabu kitaaba Deuteronomy seera keessa deebii boqonnaa 5:7-9 irratti waaqayyo ol kan biraa tokkollee hin qabatin bifa qirixame wanta waaqa irra jiru kan lafarra jiru yookaan kan bishaan keessa lafa jala jiru fakkeenya hin tolfatin. ati bifa fakkeenyaa kanaaf hin sagadin isaafis hin hojjetin. ani waaqayyo gooftaan kee waaqayyo hinaafaadha jedha. deebisaa siif kenne jedhee amana. guddaan si galatoomfadha. akkuma atuu jette hiikkaan nuti rabbiif qabnu kan siksiin keessa jiru isa islaamummaa keessa jiru waluma fakkaataadha. gaafii taanu maayikii dhiiraa kan jidduu jiru irraa fudhanna. maayikii kana lakkoofsa 2 jennee waamna. kun lakkoofsa 1 inni jidduu irraa 2 kan duubaan jiru ammoo lakkoofsa 3 kan dubartoota ammoo isa qajeelana duratti argamu lakkoofsa 1 jennee waamna. kan gara margaa jiruun ammoo lakkoofsa 2. hayyee maayikii warra dhiiraa lakkoofsa 2 irraa gaafii fudhanna. hayyee obboleessa. One on the side and little on the rear. That's mic number 2 for the ladies section. Yes, may we have the question on mic number 2, gents middle. Yes, brother. Yeah. My name is Arjun J. Maqaan kiyya Arjun Jeeraa jedhama. Umriin kiyyalleen 19. Namoonni garaagaraa beekumsi isaan amantii irratti qaban alallaafadha. Amantii isaanii dhawaataan hubataa deemu. Namoonni gariin ammoo hubannoon amantaa isaanii irratti qaban akkaan guddaa. Akka naf fakkaatutti musliimoonni hedduun amantii isaanii algaariin hubatanii jiru. Islaamummaan amantii hordoftoonni isaa hubannoo gaariin hordofanii jechuudha. Amantii biroo yoo laallu garuu hordoftoonni amantichaa akkuwaan kutaa jalqabaa jiraniiti. Musliimoon garuu akkuwaan kutaa 9 jiruuti. Kanaafuu islaamummaan amantii namoota hubannoon amantaa isaanii sadarkaa guddaa argateef qofaaf malu yoo jedhe sirrii jira. Brother asked a very good question that when we compare all the religions. obboleessi gaafii gaarii gaafate. yeroo amantiiwwan wal bira qabnu islaamummaan sadarkaa guddaa irra jira. fakkeenyaaf akkuma mana barumsaa amantiiwwan biroo sadarkaa oolmaa daa'immanii yookiin kutaa 1ffaa irra jiran islaamummaan ammoo kutaa 9ffaa fi 10 akkasumas sadarkaa guddaa irra jira. dubbiin isaa kun sirriidha. waan ati jetteen walii gala. cinaa waan ati jettee sirraa fudha. cinaa ammoo sirraan fudhu. islaamummaan warra hubannoo amantii isaanii sadarkaa guddaa irra jiruuf ta'a kan jedhu dubbii sirriiti sirraa fudha. haa ta'u malee namni hubannoon amantii isaa laaftuu ta'e islaamummaa keessa seenuu hin danda'u jechuu miti. dubbii tana sirraan fudhu. dubbii tanaan waliin galu. sababni isaa namni mana barumsaa afaan ingiliffaa seenu hundi wanti inni jalqaba baratu tartiiba qubeeti. namni wahii mana barumsaa afaan ingiliffaatiin barsiifamu seenaa jira jedhi yaadi. wanti namni sun narsarii irratti baratu ABCD ta'a. sirriidhaami. kanaafuu islaamummaa keessatti namni tokko hubannoo amantii isaa sadarkaa guddaa irra yoo jiraachuus baate wanti inni jalqaba hordofuu qabu tawhiida. wanti ABCD jedhamee afaan ingiliffaa keessatti barsiifamu tawhiida amantiiwwan hunda keessatti barsiifamu wal fakkaataadha. tawhiida jechuun rabbii tokkichatti amanuudha. gaafii duratti obboleessi na gaafateef deebisaa yeroo deebisu wanti aan ibse sunniin bu'uura amantiiti. bu'uurri amantii sun ammoo amantii hunda keessatti ibsamee jira. haa ta'u malee akka carraa ta'e namoonni hoggantoota amantii ta'an hordoftoonni amantichaa bu'uura amantii sanii akka beekan hin fedhan. sababni isaa namoonni yoo bu'uura amantii san hordofan hoggantoota kanniin hoo eenyutu hordofa? yoo namni hundi rabbi gabbaruu jalqabe hoggantoonni amantii kunniin faayidaa dhaban. wanti jidduu seenee namootaa fi rabbii wal qunnamsiisu jedhamu islaamummaa keessatti hin barbaadamu. amantiiwwan hafankaawwan keessatti qaama jidduu ta'ee wal qunnamsiisutu barbaadama.
punditoota qeesota guruuwwan jechuudha akka islaamummaatti ammoo sihii fi gooftaa keettu waliin haasawa kanaafuu amantiiwwan hundi dhaamsi isaanii kan bu'uuraa wal fakkaataadha sunis waan islaamummaa keessa jiru haa ta'u malee akka carraa ta'e hoggantoonni amantiidhaan hordoftoonni isaanii waan kan akka beekan hin fedhan waan san akka hin argine jalaa dhoysan sababni isaa yoo mana barumsaa bu'uuraa kana seenan fedhinnaa isaanii rabbii isaaniitiif kennan fedhinnaa isaanii rabbiif kennan jechaan muslima ta'an jechuudha namoonni jidduu ta'an kunniin dalagaa isaanii dhaban suuqii isaanii cufuun dirqamatti ta'a sababni isaa kana saniin ala kitaabban amantii hundi jijjiiramni garagaraa keessatti raawwatamus rabbiin ol aane ilma namaa hundaaf amantii tokko qofa kenne jedhanii barsiisu haa ta'u malee adaduma yeroon deemuun kitaabban amantiitis jijjiiramuu danda'an eega kitaabban amantii jijjiiramaniin boodas wanti itti dabalamu jiraatus wanti keessaa hir'ifamu jiraatus barreeffamoota xixiqqoo kitaabban sanniin keessatti hafan keessatti dhaamsa tawhiidaa argatu rabbi tokkicha sanama gabbaruun dhoorkaadha rabbi qofa gabbarta kan jedhu ni argatu tarii jechoonni walitti bu'an kan biraatis jiraachuu danda'u garuu yoo dhugaa barbaadde ni argatu jiraachuu gooftaa yoo beeyte kaayyoon jireenya keetii maal akka ta'e hubata itti aansuun wanti jalqabaa bu'uurri barsiisa amantiiwwan hundaa rabbii tokkichatti amanuu fi isa qofa gabbaruu akka ta'e hubata kanaafuu namni amantii isaatiin laafina qabu akkuma rabbii isaa galatoonfachuu jalqabeen fedhinnaa isaatiin rabbii isaatiif kenna namni fedhinnaa isaa rabbiif kenne ammoo muslim jedhamee waamama deebisaasiif kenne jedhee amana He submits his will, and a person who submits his will is called as a Muslim. Hope that answers the question.